Olli oltanii hordoftoota fuula FB falmataa butaa alaamanni namaa isaan diqqaa guddaan jaarsaaf jaartiin mana keessan teettanii yeroo kamiyyuu kun biyya keessaa biyya alaa teettanii fuula FB falmataa butaa hordofaa jirtan gujii gooroo sin godhu gurra sin nageessu raagaa sin godhu waa hantu reesiin fullaasu gujiin jila qabaa jilallee jila bareedduu qabaa girrisee huursa jira baalli marsaa 75ffaa hayrra utaalee dhufe doon ta'in ado addaanin kutin hayro nami baratar ka qabo donte awdoon baratin qabate addeetanaan kitaaba akka kitaabaati jechuudha kitaaba harkaan barreeffamee jiru guddaa qabate ka ilmaan talaa qabate kuno jila guddoo qabaa keessummaan gara bulchiinsa magaalaa adoolaa wayyuu yookaan gara godina gujii ardaa jilaa me'ee bokkooti iddoo gara hatitti dhufan jiranii gujiin immoo jibba namaan qabu adaadaa waaqaatii simannaa garaatii qophiisaa ka xumure adduma tana isinitti ta'inna keessattuu gumiin bokkoo guyyaa hadhaa tokko jettee teetteetti waa uumaa waaqaa dubbatteetti itti deemti agaa guyyaa 13 itti deemti waa uumaa waaqaa dubbatti waa ilmaan talaa dubbatti waa namaasaa dubbatti iddoo kana keessa waan baay'ee jira ijoolleen teennallee nanni miidiyaaf garana uttane waa waraabanu jira waan waraabne jira tan adduma tanaan qabadhaa isiniin jenna jechuudha inni bira ammoo odeeffannoo kiyya itti aanuun humsa jiranii gunguma jiranii kun waan nama gammachiisaati itti aansuun immoo ijoolleen teenna dargaggootaa fojoo gujii dhossuurratti guddaa gujii kabajuurratti beekaa fi kabajuurratti namni tokko ebelu waa nyaate innutti mi haa nyaatu dhiisaasin waa isaa hoggansa kamiyyuu ta'emo guddaa gujii ta'emo ama fojoo gujii baasuu wanni kana kun odoonurraa dhaabatee waan guddaa wanni miidiyaaf dhiyeessanitti jira waan miidiyaaf immoo hin dhiyaanne jira waa akkasii kan adda baafannee beekuudha nanni wanto waa akkanaan beekne odootti dhiinye yeroo tokko ama fojoo gujii gaafa jennu fojoon gujii ta dubbatanu jira ta dubbatanullee aadaati jira taayoo dubbatan adi maleeti jira waan akkanaa kana jajjabaannee if eegatuu qanna jila tanarra jechuu waan dhattee achi waraaddu jira waa waraaddee dubbattu jira waan akkanaa kana beekuu qabna wali harkisuurra wal dhiibuu wal jajjabeessuu hamaa nama keetii dubbatuurra hantuusaa dhositee hoseesaa dubbatuu hantuusaa hantuun adoon ta'in gorsuu waa akkasiisarra cimnee deemuu qabna akkuma baalleen gadaa harmufarraa gara roobalee darritu nuti immoo sammuu tokkocha adoon ta'in jijjiirama fidaa deemuu qabna jechuudha gadaan roobalee roobanuu dhabini ilmaan talaan nama sa'an adduma tanaan isinitti ta'ina jechuudha gujiin gaaffii qaba amma waan gaaffiitii miti waa'ee maaniitii waan jilaati odeeffannoo kiyya guyyaa hadhaati itti aansuudhaanii godina gujii aanaa waadaraa guyyaa hadhaa waan addaatu hojjeteera odeeffannoo kiyya madda odeeffannoo kiyya waajjira communication mootummaarraa keessattuu maanguddoo jajjabbaan gujii godina gujii aanaa gooroo doolaarraa yeroo isaan gara mi'ee bokkoo dhufanu akka addaatti simataneeranii nyaachisanii obaasaneeranii gujii waadaraa ulfaadhaa wayyamaa isiniin jenna akkasitti maanguddoo san simattanee nyaachisuu keessanii fi galatooma maanguddoo gurguddoo dhufa jira gujii mataatti dhufa jira gujii mataa gujii gallabaa gujii areeroo gujii madarii gujii halluu gujii nagelle gujii libani gujii goorodola gujii mataa jechuudha dhufa jiranii baga nagaan dhuttan isaaniin jenna warri waadaraa akkasi simatuun keessan ulfaadhaa wayyamaa isiniin jenna akka walii galaatitti hoggantooti mootummaa hojjettooti mootummaa dabalatee jechuudha eessa jiranii me'ee bokkoo ciisanii uffata aadaa gujiitiin babbareedanii gungumaa jiran jiloo yoo aadaan jila jedhanii taphataa jiranii jechuudha kanaaf aadaa tan akkasitti babbareechuu qabna hubachiisa amma ladduma tana wanni nu dabarsinuu barbaanne guyyaa hadhaarraa kaachanii ijoollee gujii ta gujooma fitta beekta hafoolee gujii dhootan fuulli miidiyaa keessanii backgroundii isaa waan gujiitiif waan gujii qofa akka labsu adduma tanaan akka kiyya isinitti dhaabadha inni bira miidiyaa mootummaalee ta'e miti mootummaan yeroo dubbatanu amma muummichi ministeeraa akkas yeroo jedhanii dubbatan backgroundiin footoo gadaa gujii osoo ta'e maanii fi gadaan kun gadaa sirna dimokiraasii Trump ka biyyattiin bulchaa jiru Joe Biden ka biyyattiin bulchaa jiru sirna kana waan ta'eef tana isinitti himatu barbaadeeti hordoftoota kiyya itti aansuudhaani nami angalateeffachuu barbaadu sagantaa kiyya guyyaa hadhaarratti Oromoo Arsii waaqisi eebbis ulfaadhaa wayyaba itti aansuudhaan Oromoo Baalee warsi qoof mandoo shaashamanneen gujii fakkaatiyyuu bakka akkas wal gabachuu foolee tokko jiru tokkummaa Oromoo akka Oromoo Arsii itti beekisanitti gariin asii miilaan harkisaa jira miilaan harkisa rakkoon qabu waa gujii gurraacha kanan beeka Oromoo Arsii akka fuul FB falmataa butaatiin isin galateeffadha akka addaatitti isin galateeffadha dodola gujii fakkaatti kokkosa gujii fakkaatti shaashamanneen gujii fakkaatti Oromoo Arsii godinni isaa marta foolee gujii akka malee dhawaa jira ulfaadhaa wayyamaa akka kiyyatti isin jaaladhaa isiniin jedha maaniif jila waggaa 8 takkatti nu dhuttu tana akkasin nu bira dhaabatu keessan barattoota yuunivarsiitii keessa jirtan akka fakkeenya shaashamannee sanitti iddoo garagaraatti guyyaa boruurraa kaachanii foolee gujii dhoosisuu qabdan
معني في جيلا وقعت كتير نتو تنا وانتي وقع سديت كيستي يرو تاكا إلى نجنو تنا أكاسيت دينو كنا ومتا أورومو بالي أرسي ألفا داوية ما سنين جنا فولا ميديا رتوان نجان جلو سكان جتشون أخرطف توتا كي يوجس كاميرا كي يا أوروميان ترومو تقول على واق أدان باسني جوجين جيلك أبا وامر جيلان توبا إتيانسود أن أمال لها دما إسين جالا داو تاني في واقع جوجي غراشة نجي أفنا جيل جوجي تبين سنين جنا ألفا داوية ما